Egypt dadhabbiinsa Itoophiyaarra iyyummaa Itoophiyaarra faayidaa akka argatanitti imaammata baafatan. Itoophiyaan nuti baannu kun 70% Oromoodha. Oromoon iyyoomuudhaan Itoophiyaan baddii jedhanii yaadu. Ennaa tokko eega wal ficcisiisanii dhufanii keekatti abbaa ta'u. Warra akkasii wajjin oolta. Gowwaan keenya immoo isaaniin gargaaramee Oromoo nuu bilisoomsa. Waa'ee bilisummaa as deebi'ee nutti haasa'a. Ennaa qawwee bitanii Oromootti jarri sun kennan qawwee sana wajjin wanti dhufumaa hin guddatiina. Wal fixa, wal ajjeesa, bishaan tokko hin tuqiina, hin ammayyaa'ina. Akkasumatti duubatti afaa jedheeti. Warri kun kufaatii keenyarraa waa fayyadamu waan ta'eef fira keenya miti.